Maal laga raafudha tanii kalee si gurguruudhaa jedhanii dhoksanii jiru jechuudha mana ta'etti. Sanii nu laalanii amma qaalitti yoo bilbilaa fi maatiin dhufanii walii baako. Ketoraan bagana kan dhuftee haqaa. Bagana kan nuyi gidanii. Keessanii mubaarak. Nagaadha wallaahi carraa isin qaqqabe kanatti baay'een gaddee anis akka obboleessa tokkootti akka maatii tokkootti utoo obboleettiin koo duutee jennaan akkas ta'e baay'ee natti dhaga'ama. Akka isinitti dhaga'amu wallaallee miti. Akka maatii mucaatti meemaa jettan. Nuti jechaadha mi'aawu namni gaafa dhalatu du'a garuu duunichaadha akka aadaa Oromoottis akkaataa qaba. Nuti garuu du'a lama duune yookaan obboleettii keenya argannee awwaallan yookaan yakkamaan kun seera jala nuuf hin oolle jirti jechuudha fi nutti ulfaata duute jechuudha fi nutti ulfaata. Nuti galgalaaf ganama maal dhageenya jennee jechaadha galgalaaf ganama waa tokko eegna nuti kaleessa abbaan jechaadha argamtutti mucaa'oon sun baastutti isaan seera jala galuu qaban. Okay? Inni nuti isinuti waa'ee seeraan barbaannu amma seeraan xumurachuun barbaannu waan xumuruu qabnu karaa xumuru nutu beekna. Waa'ee seeraa dhiisi. Waa'ee seeraan barbaannu nutis. Kana booda barbaannu waa'ee seeraa bakka seeraa argineerra waan ta'eef nuti karaa deemnu waan beeknuufi waa'ee seeraa barbaannee miti. Waa'ee seeratiin karaa seeratiin gochuun otoo barbaadame har'ayyuu hin gahamu. Kanaaf dhimmi amma taphatamaa jiru dhimma geemiti waan ta'eef karaa raawwatamuu qaba. Bakka. Kanaafiyyuu karaa seeraa dubbannee karaa seeratiin xumurra miti kan nuti barbaanne jechuudha. Fattasha bilbila ijoollee hunduma hidhatee jira. Akka itti dubbatu hin qabu. Kanaafiyyuu mucaa kana sin qunnamsiisatii isaan qunnamiiti erga isa qunnamtee booda isa ammoo bilbila kan biraa bitaatiin ni gadi ba'ee too lookeeshinii mana sanii siniif haa ergunuun jette. Kana qofallee miti mucaan immoo waraqaallee hin qabu jennaaniin carraa waraqaa isarraallee hojjechiisuu hin goonaaf. Garuu wanti inni nuuf gochuu qabu yoo jiraate carraa micoo kana lubbuun jirti yoo ta'e sagalee tokko qofa waraabee akka nuuf kennuuf isaan na qunnamsiisi jedhe. Isaan qunnannaan ani nama kana iyyuu hin beeku jedhe. Eenyudha kan akkasiin jedhe. Hammas ishiitti hin deebi'e dogoggoraan siif kenname deemee abbaa torba harkaan gahe karaan beekamneen illee namallee haasofsiisen ture. Kanaafi wanti amma taphatamaa jiru kuni geemidha. Malee wanti dhugaa qabatamaan tokko as bahamee jira jedhamu hin jiru. Micoon lubbunoo jiraatte nuti eeyyee. Dhuftee haqa nuu babaaftu ifaa jettu waliin galchinu maallaqa waliin baasifnu xabaqaa binnee maal jennee kaanee booddee rakkoon guddaadha. Adaraa jennee firas kadhataa jirra ormas kadhataa jirra. Mana habashaa dhaqee adda waan jarri naan jedhanii saree na godhanii ari'atan yaa uummataa dheengadda maaliif nutti muudiddan jettanii nu waraantanii kaatanii hadda ammoo kun rakkoo kanname ijoollee keessanii. Maal wayyaa kottaa waliin taanee dhiiga barbaanna jennaan duuteetti jedhan jennaan fageessaa qabbaradhaa kanaan jedhan ilmoo namaa jechuudha intala Oromoo ijoollee waraaban jiru ani waraabeen jiru fageessaa geessaa qabbaraa kan jedhan geesse ka waraabeessa taatetti waa hedduu wantittiin kun immoo geesse wantittiin kun bakka danuudhatti hundee mucaa kan nu deessuu dandeessa moo hin dandeessu keessaan ittiin naasowa. Hundee nu deessuu dandeessa? Lakkitti gaafatamummaa guutuu fudhachuu hin danda'u. Sababni isaa anallee bilbila namaatiin nan argadde yeroo takkan argadde. Maali hundee amma koo baay'ee haasaa turte obboleessa keenya hundee. Nuti walii keenya maaliif hallayyaa waliifina maatiin kun maatii waliif fichisiisnu obboleettiin tiyya. Tarii anafaan koo marziidha ta'a wanti dhanaasaati. Maatii sababa itti wal fixan hin qaban maatii isaanii tokko waan ta'eef. Maatii isaanii garaagarummaa hin qaban maatiin walitti bu'uun jiru. Maatiin tiiktookii walitti bu'uu danda'a garuu maatiin lafatti waan walitti bu'aniif hin qaban. Sababni isaanii maatii maal beektaa jirra maatii maaltu tokko godhe eessatti beekta? Akkamitti dhuftee haasoftaa waa'ee isaanirraayyuu? Atuutiyyuu waan kana haasofteef hin qoratamu. Yeroo adaraa rabbii adaraa yoo kabaja qabaatan ilma namaati. Namni kun lama kun dhiigamu caa barbaadaa jira. Poliis yeroo dhiigamu jalaan dhossina.
Isinin kabaja isinin jaalladha wallahi alazim isin caala garaana gubatee jira. Bar kaleessa kokkee qabeen fidaa jedhee sigalee kokkee qabeen fidaa jedhee waan jarri dalagatan dafqa jara guutuu irraa guuree miskiinaan gargaaraa ture. Hadda immoo labsa galee ta'aafii jira. Adaraa keessan isin guba nan beeka yoo obsa dhabdan bu'aati. Dhumee dubbiin hadda malee guyyaa biraan kennamu hin jiru. Ofuma laaluun barbaadaan amman ga'uuf laaluun barbaada yookiin du'uun barbaada isuma argumaa jechuudha. Aguma ga'uuf laaluun barbaada kan asirratti teessee iyyita amma hundeen akka inni taasee kee sirreeffateera garuu. Walumaa galatti wanti nuuf sirreeffanne hundeen sirreeffanne dhiifama naa godhi dhiifama naa godhi maal seeta hundee akka itti haasoo sanii akka karaa akka waan biroo nama laalchisa maaliif akka waan siif obboleettii nuti kaasii jechuun dirru kana ergamtuu namaa yookaan namni nu ergatu yookaan ajandaatti barbaadu si fakkaatu jira haasawni kee waan akkasii mul'isa. Bineensa ofirraa eeguu qabdu bineensi hamaa jechuudha kan si nyaatu jechuudha kan wajjin jiraattu ilma namaa ta'uu beeki jechuudha. Namicha asirratti agartan kun Mikaa'el Shimallis jedhama jechuudha. Finfinnee keessatti iddoo addaa 15 ja'amee beekamu keessatti jechuudha. Intala gartee haadha warra isaa gartee intala gartee jaartii isaa jechuudha. Intala waggaa 17 gudeeddaa irra raawwateeti. Gudeeddaadhaatti osoo hin dhiisin isiin gara seeratti himannaan deemtee gara mana isii deemee mucayyoo tana bakka 16 jechuudha waraanee jechuudha ajjeesee addunyaarraa galchee jechuudha. Isaa miliquuf ja'u immoo qaama seeraatiin to'atamee murtiilee namatti kennamaa jirti jedhanii jechuudha gabaasanitti. Murtii du'aarra murteessanii jiran haa jedhanii malee namni irra murteessu hin jiru jechuudha. Hedduu takka biyya san keessatti daa'imni ni gudeedama namni qaanni qalama wanni